Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota keenya akkuma beekamu qophiin gola seenaa torbaanitti seenaa adda addaa isin biraan gahuun keenya ni yaadatama. Arraan tana seenaa gabaabduu gootota Oromoo keessaa kan tokkorra fuulleeffatu qabannee dhiyaannee jirra. Barreessaan seenaa tanaa Jamaal Ahmadi, qopheessaan ammoo Boonaa Birraati, ogeessi kaameraatiif teknikaa Abdu Naasir Muhammad waliin ta'uudhaan qophii kana kan isinii dhiyeessinu taana. Eega qophii teenyatti seenuun duratti sirba Muhammad Sheekhaa bara 1992 wallisa kana isin afeerra. Turkii sirba wallisaa Muhammad Sheekhaa kanaan booda kan walitti deebinu ta'a. Boortii gaarii wallisaa Muhammad Sheekhaa wajjin jecha sirba isaa boodaan kan walitti deebinu ta'a. Egaa daawwattoota hordoftoota keenya wallisaa Muhammad Sheekhaa sirba isaa nageenyi haa ga'u jaallan keenya jaallee wareegaman qabsoo teenya kajuu kana dhageeffannee walitti deebinee jirra. Amma gaa qophii seenaa bal'inaan kan isin biraan geenyu ta'a. Seenaa gabaabduu Sheek Abdurrahmaan Yusuf yookaan Jaal Bobbaasaa Turaadhaati. Roorroo fi gidiraa jaarraa dhibbaa fi ol ummanni Oromoo keessa ture keessa ummata kana baasuuf gootonni lubbuu isaanii qisaasan hedduutu qabsaa'e. Haalli adeemsa qabsoo keessatti yeroo addaan bahuun uumames kaayyoo ganama manaa bahaniif osoo lafa hin kaayin kanneen wareegaman hedduudha. Gootonni kun kan qabsoo irratti wareegamanii fi kan eega diinni biyya seene galaafatee fi kan achi buuteen isaanii dhabames lakkoofsi hin beekamu.
gootota eega biyya seenan diinni galaafate keessaa tokko gooticha itti aanaa sooressa jaarraa abbaa gadaa kan turan Sheek Abdurrahmaan Yuusuf yookaan Jaal Babbaasaa Turaadhaati. Jaal Babbaasaa Turaa Sheek Abdurrahmaan Yuusuf baha Oromiyaa godina Harargee bahaa gaara mul'ataa aanaa Gurawaa Culul ganda Alii Galmaatti bara 1952 abbaa isaanii Yuusuf Ahmadii fi haadha isaa aadde Moominaa Buneerraa dhalatan. Abdurrahmaan Yuusuf yeroo dhalatanii umuriinsaa barnootaaf gahu naannoo dhaloota isaatti barnoota amantii diin Islaam eegale. Abdurrahmaan Yuusuf waan nama faxina qaroo ta'eef baratee sheeka aalima ta'uun yeroo itti hin fudhanne. Ijoollummaadhaan Abdurrahmaan Yuusuf sheeka jechuun yaamaman. Abdurrahmaan Yuusuf faxinummaan isaa daangaa waan hin qabneef barnoota isaa cinattis eenyummaa isaa if hubachaati dhufe. Sheek Abdurrahmaan Yuusuf eenyummaa isaa baruun akka qawwee harkatee abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffatu isa dirqisiifte. Keessumaa baroota 50 fi 60 dabran keessa karuma fedheenuu haa ta'u hidhannoo harkachuun furmaata daaddaa hin qabne waan tureef Sheek Abdurrahmaan Yuusuf ijoollummaa isaa loltoota Somaalee kan Somaalee galbeet qunnamee leenjii gahaa fudhatee lola fedheefuu qophii tahe. Sheek Abdurrahmaan Yuusuf waraana Somaalee keessatti sadarkaa loltuu bira dabreeti itti gaafatamummaa komaandariin kennameefi. Sheek Abdurrahmaan Yuusuf waraana Somaalee biratti tan guyyaadhaan sadarkaa itti gaafatamummaa kennamaafi turte hanga komaandaritti aangoon isaati. Oromoonni waraana Somaalee keessa jiran gootummaan Sheek Abdurrahmaan Yuusuf qabuu fi aangoon Somaalee yeroon kennamtuuf hedduu abdii itti hore. Kaayyoon Sheek Abdurrahmaan Yuusuf hidhannoo harkachuudha malee aangoo Somaalee walitti qabachuu hin turre. Sheek Abdurrahmaan Yuusuf faayidaan aangoon Somaalee gooteef Oromoota Somaalee keessa jiranitti kabajaa horuu fi Oromoonni kunis akka isa dhageeffatan godhuudha. Sheek Abdurrahmaan Yuusuf fudhatamni Oromoo biratti harkate kun kan isa itti adeemsa gara Oromiyaa deebise ture. Saba isaatiif lolchiisuu malee kan Oromoo Somaaleef lolchiisuu hin turre kaayyoon Sheek Abdurrahmaan Yuusuf. Keessumaafuu bara 1980 jalqaba keessa kaayyoo isaa hojiitti jijjiiruuf loltoota Oromoo kan kaambii jiranii fi kan dirqamarra jiru nama 400 walitti qabatee kaambii Somaaleetti bahe. Loltoonni Somaaleetiif if duuba deebisuuf waraana guddaa irratti banan. Gootichi Sheek Abdurrahmaan Yuusuf waraana isaa 400 isaa kan onnee isaa wajjin 400 caalu waraana Somaalee guddicha san injifatanii Oromiyaa bahaa seenanii. Daawwattoota hordoftoota keenya seenaa gooticha Oromoo Sheek Abdurrahmaan Yuusuf hanganatti himnee waa fixuu hin dandeenyu. Kutaa tokkoffaa isaa asumarratti xumurra. Torbaan dhufu ammoo kutaa lammaffaa isaatiin Sheek Abdurrahmaan Yuusuf eessatti akka qabsaawaa turanii fi eessatti akka du'e maatii hooni qabanii gaheen isaatii fi kaayyoon isaa qabsoo waan jiruuf torbaan kutaa lammaffaa keessatti isinii dhiyeessina. Daawwattoota hordoftoota keenya hanga xumura sagantaa keenya waan nu faana turtaniif galatooma. Nama torbaanii nu haa taasisu. Ogeessi teknikaa Abdunaasir Muhammadii fi Boonaa Birraa waliin ta'uudhaan qophicha isin biraan geenye nuhi. Torbaan nama nagaan walitti deebinu haa godhu horaa bulaa.